Jala jala bajasi abishike, amasi gachisi sakamishike. Jala jala bajasi abishike, amasi gachisi sakamishike. Yabaye, 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 polisi galuni. Yabaye, 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 yabaye. Ya Rubeto, ani kuve na kesumunito. Nage sumunito. Waya borature. Akkam jirtu akkuma baratame viidiyoowwan barsiisaa fi bashannansiisaa ta'een walitti deebinee jirra. Viidiyoo nama bashannansiisu, nama kolfisiisu hanga dhumaatitti na faana tura. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaatitti dhuftan yookiin maatii chaanaalii kanaa hin ta'in subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumas hundi keessaniyyuu laayikii godhaa. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Gara viidiyootti. Lubbu la Finfinneen kan keenya la Finfinnee guutuutti bakkee amma fooqin irratti ijaarame hundu kan keenya amma tufaamuna eessuma kiyya amma obboleessa Maazariiti. Warri Abeebee tufaamaan tan durbii Maazariiti la. Digalee hundi isaanii jechuudha. Amma birbirsa gooroo laali caffee aannanii bakki hundi booleen hundu kan keenya waan Hundu kan keenya. Qabeenya qabna baay'ee Finfinnee keessa. Baay'ee qabdha. Ameessa jiraattan? Ani bakkeen jiraadhu jireenya moo Burraayyuu Kattaa Sululta Bofaa. Dhuguma Finfinneen kan keessanu. Amma maali addare bara kana wal fuuna moo akkuma gamtaan yeroo baay'ee jedhu bakkee keessa wajjin faddalan. Wal fuudhaa malee. Wal fuunee natti tola herko. Wal fuunee natti tola. Yooma ta'ure guyyaa kutime. Mee Guyyaa murteessi kaa. kana hedhi anis nan qophaa'a. Baranas lafa duwwaarratti karoorsinaa herko. Kun jira dibaabee hirkoon jira. Dibaabee achi siqennaani baay'ee horii na argamsiisuu danda'an. Rakkoon qaba. Lafa qabadhaati. Horii argadhaati. Rakkoon qaba eessayyuu hin deemu karoorfanna. Ammasitti callisee majaarsummaa ergu akka qabdii wayii akka maatiin si qabu. Qabdii qabsiis. Akka qabdii wayii si jalaa jijjiiramuu dandeetti. Abbaan qabeenyaa si jalaa fudhachuu danda'a. Kanaafuu waadaa galchi. Fedhe koo malee wanti ta'u hin jiru. Ilaa akka goonugaa akkas taanaani amman si fuudhutti waadaan si galcha. Waadaa galime. Waadaa naa galimee waggaa haaraa kanatti harka keenya ol kaasnu. Harka keenya mirgaa ol kaasnu. Tolistu tokko. Ta'u kabajamtuu miseensa dibaabee hirkoo kan ta'e jaalallee hirkoo kan ta'e ani tiyyaan jedhame. Ani tiyyaan jaalallee koo hirkoo irraa addan ba'u. Baratu jijjiirame jedhee. Sittin jijjiiramu. Diyaaspooraadhaan. Sooressaan. Kanatti immoo garaan jabaatu. Nama iddoo guddaa jiru nama beekamaan. Singoyyomsu. Isaan hundi isaanii. Miilla kee jala jiru. Ila hirkoo jedhame. Hirkoo koo. Oh. No, waadaa koo kana mirkaneesseera. Amireera. Muudama kana irratti immoo muudama irratti abbaatu of eega. Muudama irratti abbamatu of eega waan ta'eef of eegi. Maali indalaa heerumi ibboo? Heerumi. Ati wanti heeruma keessee mucaan koo maali qaqqabdi maalitti ariifatti? Maali ijoolli? Xinnoodhaan hojjaa fiige malee. Maali? Durbii qaaraan xinnoon qabdu. Yoo jaamjaan jedhanii sooretti maali? Intalli burteemti intalli qabsoome waggaa lama seen qabdi intala. Engadda mucaa sitti baatti tokko dugdatti baatti tokko morkatti qabattee deemti. Eebbuma garuu naannessee deemti ijoollee. Ijoolleen eebbaam sooretti. Eebba dhasoo saafa gadhatu sanna maala. Maarree intalaadha. Eerumi sargii mallee dhufne yaadama. Malabbaa isheeti maal sodaatinaa sinee. Nyaachuu qaba. Sodaatina. Ilaaka. Mahinni. Maali wandamu yooma waanuma gaarii haasofte. Ante waan badaadha. Naarte dhugaa. Dhugaadhaan. Gootu intala. Gootu. Bokkee baqabaan hin beekuman. Guyyuma guyyatti waanuma dinqii argaa oolaan jedha. Guyyuma guyyaatti waanuma dinqii argaa oolaa yaaliin jedheeman. Maatii dhuma na jiraatu warri kun immoo.
Maatiidhaan jiraatan. Warri du'anii dhufanii as jiraatu hin jedhee naannoo kana jiraatu la warri kun dhugaa rabbi adde sannaa ifaa fakkaatu warri kun inni kun dhugaa rabbi gammachuu fakkaatu kun. Warri sun maatii dhufa fakkaata inni kun ilmaa inni kun qotosuudhaan inni kun immoo dhagaa jirtu. Aloo nagaa miti jiraaddaa isin jiraaddaa warra gamaa sanan immoo dhaqee ilaala. Walumaan argaan. Pakistaanitti abbaan intala isaa kaameraa mataa irratti hidhee olmaa isii hordofaa oolee jira. Pakistaanitti abbaan intala isaa ija jalaa buuti jechuun mataa ishee gubbaa irratti kaameraa hidhe. Lammiin Pakistaan kun intalli koo sodaa ija jalaa buutii qabaniin kaameraa iccitiin waraabu mataa ishee gubbaa irratti hidhuun olmaa ishee hordofaa akka oolan odeeffannoon ODT Central irraa argame kan mul'isu. Durbeen kunis dhimma hooda ta'e kana ilaalchisuun gaaffii gaafatamteef deebii kenniteen yaadichi abbaa ishee irraa madduu eeruun kanas ani ija gaariinan ilaalaa jetteetti. Maaliif jennaan maatiin koo dhimma koof haalaan dhimmamoo ta'uu agarsiisa waan ta'eef jetteetti ODT Central irraa odeeffanne. Ajaa'ibumaa kun kaameraa mataa irratti baadhattee mataa irratti qabattee naannawaa ooluun kun isiillee gammachiisee jira. Siin bareedduu. Dhiira yeroo sii kennu moo dhiira birrii sii kennu filattan mati? Ani moo dhiira yeroodhaan birrii naa kennu. Bareedina moo birrii filatta? Birrii. Birrii kaan? Beekumsa moo birrii filatta? Birrii. Naan xumura kamaaltu balbal. Jaalala moo birrii filatta? Birriin barbaada. Yoos immoo maal hojii natti heerumte reeti ana? Sammuun koo nagaan turre. Sammuun koo nagaan turre. Jaalala seedhamu beektaa? Jaalala rukutamaan qabamee sitti heerumu. Gaafiin kun dubartootaa fi osoo isin ta'e isin maal filattu? Waan filattan koomentii irratti na barreessame. Hiseene eda hinubanne hiseene anatin fakkaanne hiseene anatin fakkaanne bohee mankarare imimani lakurobse lakurobse afi garadamfu enyuna devise gafi jara hedu enyuna devise. Namoonni hedduu yeroo ammaa kana sagalee Haacaaluu fakkeessuun beekamtii argatanii iddoo guddaa gahanii jiru. Kan isaa kunis sagalee bareedaadha. Yoo sirriitti hojjete iddoo guddaa fi beekamtii argachuu akka danda'u abdii qaba. Sooretiyya lubbu maafan si jaaladhe beekta? Hundaa ol akkan si jaaladhu inni na godhe rifeensa kee bareedina rifeensa keeti rifeensa kee maal akkana gooteedha maalidha? Beektu malee ati jechaadha. Ani la biyyarra baatiinsa looshiinsa shaamboon sanaa dhufeet akkatti naa guddate. Qallaalitti guddate seete wayyo ammayyuu mareeni bar walitti mareeni malee dugda koorra ciisa. Siinim soore fardi kun maal barbaadeeti? Sittiin himnee balee bar rifeensi kiyya eegee fardaati. Kun immoo miilli keessi haa baasu. Miilli keessi haa baasu seenaa biraa keessa seenanii jiru. Gara giddugala waamicha Itiyoo Telekoomitti nagaan dhuftan. Haasawaan kun qulqullina tajaajila mirkaneessuudhaaf waraabamaa jira. Akkam jirtu Itiyoo Telekoom dolataan jira maal isin gargaaru maamila keenya? Fayyaa keessanii akkam jirtu? Nagaa maamila keenya maal isin gargaaru? Aduu amantaadha maaltu sirbarra na jalaa kaa'ee wanti xirriin kun sirbiti amantaadha dhimma amantaadha xirriitti na jalaa sirbaa jira maaliifi? Faaruu irra kaawwatee tureera amma sirbatti maaliif na jalaa deebistan jedhee piraanki godhaa jira. Bilbila kanarraa sirba sirrii dhaga'amaa maamila keenya. Yee? Bilbila kanarraa sagalee amchaarra kaa'ame. Bilbila kanaanis kan niitii koo jira in sirba abba bukoo waan jedha sayyuu abba bukoo jedha niitiin na shakke amma. Lakki kanarraa amma sagalee amchaa waan qabdan ittiin bilbiltan kanarraa miti. Isa kanarraa qabnu isa tokkorra jira kaama qulqulleeffachuufis bilbile bee. Kanarra sagalee amchaan jiru tolee amle. Sagalee waamichaa eessatti inni waamanidha mooyyu? Sagalee waamichaa akkamidha sirbaan nu waamu moo akkamiin jedhe?
sagalee amchaa isa isintu beeka warra kaa'attani. Isi. Irraa isinii sirba warra kaan immoo sirbu akkasitti hubatan. Maaloo ni jinna ajjeestu abba buukoo jedhama godhaare amma eessatti gala. Isaanuma gaafattu maamila keenya tole. Isaanuma gaafattu bakka itti galtan nuyi miti tole. Taa'ure abba buudumaan ishi maqaa ishi shawaageetu dhagaa shawaageetuudhaa gooture kan niitii gootiitti. Kanata shoofuudhaaf bilbiltanii? Lakki maal taatanii? Yeroo gaarii maqaa akkasii tajaajila akkasiin kenninu waan ooltanii galatamu haala tajaajila isin kennu sagalee dhageessan booda dhageessan kennitu yeroo gaarii. Tole. Haala keessummeessuu keenyaan agam gammaddan. Baay'ee gammanneera. Reechirree kooti seenaan tiksa ani saka abbaa kooti. Durbummaa eenyuuf kennita jedha? Eenyuudhaaf laatta durbummaa kee? Akkam jirta? Nagaadha. Galata isaa gaaffiinsi gaafadha eeyyamaadha? Tole na gaafachuu dandeessa. Durbummaa kee fira kee malee yookiis ormaaf hin kennitu yoo siin jedhame eenyuudhaaf laatta durbummaa kee? Maal jechuudha? Gaaffichi illee salphaa fakkaata. Salphaa. Garuu itti yaadesiif deebisu. Maal itti yaadi kaa rakkoon qaba? Ammas yaadesiif deebisu waan hin dandeenyeef mana galee maatii gaafadhee yookiin nama beeku gaafadhee si deebisuu hin danda'a. Manatti galee yoo gaafatte amma galtee maatii gaafattee durbummaa koo hin kennatte gana mana keessa deemta. Amma gaaffiinsi gaafadhee abaluudhaaf yookiin abaluudhaaf jettee deebisuu qabdaa jechuudha. Kanaafiyyuu durbummaa kee utuu firaaf kennisiin jedhame eenyuudhaaf laatta? Eenyuudhaaf laatta? Bakka hin beeku gaaffii kana naafa darbu gaaffii biraa qabaate na gaafadhu. Tole rakkoon qabu. Dhiisa gaaffii akkanaa kana nama hin gaafatina. Gaaffii kana hin darbina gaaffii biraa daballaafee jechuudha. Mucaan yookiis maatiin wal fuudhan tokko yoo mucaa godhatanii mucaan akka tasaadha sun maqaan isaa eenyu jedhama? Maal gaafata? Karoora dhabaa. Karoora dhabaa. Karoora malee dhalate waan ta'eef karoora dhabaadhaan wanti maqdeessan natti mucaa ilaa qusannaa maatiitu hin furatin ijoolleen dhalatan maal jedhamu? Dingataadha. Viidiyoon itti aanus viidiyoo kana fakkaatu durbummaan maal fakkaata jedha. Akkam jirta? Nagaa galata waaqayyo akkamatti nagaadha? Jira galata isaa gaaffii si gaafachuu fi as dhufee eeyyamamaadha? Tole rakkoon qabu na gaafadhu. Tole gaaffii kana yoo deebiste badhaasa qabaatta. Durbummaan maal fakkaata? Durbummaan I think kan namatti garagara ta'a jedhee yaadu diimaa mataa. Diimaadhuma ta'a. Diimaa ta'a? Diimaan maaloodha? Diimaa jechuun kalarii qayyii jechuu barbaada. Qayyii diimaan tokkumam. Diimaan sun maaloodha? Kalarii dhiigan beektu? Dhiiga? Dhiiga ta'a. Lolaa moon jajjabaata. Namatti garagara. Maal seeti ammaal tokko namoonni durbummaa ijoolleen dhiiraa jechuudha. Durbummaa waan akka dhagaa tokko qabdi jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Kana jechuun inni fayyaa baafachuu danda'a laata? Isa dhiiraatu fayyaa baafachuu danda'a laata? Fayyaa keessaa baafatuma. Tapha gabaabaa namatti tolu abbaa daraartuu fi haadha daraartuuti. Ijoollee dabaliif. Mee mademeetti naan kan kanas qabadhu si eebbisa. Rabbi si haa kennu. Kofula na baafte rabbi kofula si haa baasu. Rabbi si haa kennu ambaadiin si haa urgeeffatu. Yaadaan muraada kan kee rabbi si haa guutu. Waa as teettuuf rabbi si haa kennu. Bunaa nagaan dhabi Oromoon kan waliin jettu rabbi si haa kaasu. Bihaar daraartu. Birrii kootuun kafalinii sadii. Birrii maali? Birrii maaliif eebbisne? Birrii maaliif gaafatta? Kan bunna kan itti duddan. Sila malakka honta malakkaan kennitana birrii na gurgurtaat. Maal kunuu? Jennee abbaa daraartu ta'an jedhe geetti amma birrii horaa kenniif namni nukkolfa. Amma nutu buna danfisaa jiraachaa jirra. Badameettiin naan waasii hima. Oromoo nyaata nyaannu nyaata nyaannaa seenaan jettu buna humnaa seenaatti malee bunna gana kabajaa taatee aga malakkaa geettana birrii nu gurgurtu. Naani barmeelillee dhugiyaan himma.
Hayi daraartuu bemeetinan hooke summaatti uf ennoo obaafti baambelli. Baambelli. Nuti kanuma gurguraa jiraachaa jirra amma birrii konaa kenna. Birrii meeqa meeqa? 30. Sila malakkaa raqee tana 30 nuun jetta? Maali sin nama guddaa miti? Qushaashaan tumbara nu gurgura. Maali sin nama guddaa? Kasiin tumbara nu gurgura. Qushaashaan argaa qushaashaan. Buna birrii nama gurguratanii. Haa daraartuu lamuu lammatanya hookeessummaan nu dhufu. Malakkaa raqeetanii obaas malakkaa raqeeti. Sanuu mana jiraachuu baadhee nuu ittuun kennin. Ittuun kennin. Ijoolleen kun namatti tolu sirriitti hojjechuu danda'u. Obboleessa. Akkami? Jirtaa? Jira dhugaa. Gaaffii wayii ayyaamamaa yoo taate gaaffii wayii si gaafachuu barbaade. Na gaafadhu gaaffii akkamii? Ishi amma jaalallee qabda? Qaba. Jaalallee keetti bilbiltee fi sin jaalladhe ittiin jettaan yoo isheenis deebitee sin jaalladhe siin jettee qarshii 1,000 na biraa qabda jechuudha. Qarshii 1,000. Haaraan jetti nan dawwalaafi. Bilbili. Hello bareeddu. Hooyyee maal jettee? Akkamii? Nagaa. Baay'een si jaalladha beektanii? Araa maal na jaallattaan hojii argaa Maal siin jette? Araa dhiisi bakka birricha hafa ishee. Haaf? Maal siin jette? Araa maal naan jetti? Yaan argaa kenni si jibbe naan jetti. Dogongora shamarran dhiira baay'isan mudatu. Hello bareeddu. Hello. Hooyyee bareedaa ko. Dhattee lamtee baatee ture? Maaloo? Amma nan ulfaayinaan jenneeti. Hooyyee siif galee yanoo nama biraaf hin argine. Ishi sama rakkoon qabu. Yee? Salphachuun amma ka. Gaashwaa dhawu. Ana baakee dhabde. Sumaaleen nutti dhufuuf miti. Rashii Sumaalee? Gibxi wajjin taa'ee nutti rukutuuf. Si qixarraa maachi? Maal? Tana jara bittaa shaamii tana itti haatan ammoo tana jara warra jooroo xabiimu. Heechi tana ilma koo kana minishaanuu hin godhaaftan. Minishaa bira dabarta. Atuu maasaa fakkaattaa? Maalan si godhan immoo? Atama jooroo xabiidhaare? Anaani maalan si godhan? Ati nuu isaan natti fakkaataa jedheet argu. Anisbiyan kaba bakatata hulle torro alagati fin biyade me male Viidiyoon har'aa kana fakkaataa yaada viidiyoo kanneen irratti qabdan koomentii irratti naa barreessaa akkasumas namoonni hanga ammaatitti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a laayikii godhaa ana wajjin viidiyoo ta'anuun wal agarra hangasitti yeroo gaarii.